Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaan kafuune kabajamoo ilmaan Oromoo qeerroof qarree warri FB fayyadamtan hundi keessanuu warri sooshaal miidiyaa irratti argamtan hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessaniin jedha. Har'a waa'ee akkaataa itti YouTube riippoortitti godhan jecha namoonni tokko tokko beekanii kaan like godhaa, kaan unlike godhaa, kaan dhaqee subscribe godhaafiyyuu isa sana akkaataa itti addaan baaftanii riippoortii gootan isinitti argisiisuu deema. Ijoolleen namoonni hedduus barreeffamaanis agarsiisaa jiru, viidiyoolee irratti hojjetaa jiru. Wanti hin hubatamne tokko tokko yoo jiraate jedhanillee irratti hojjechuu yaale walumaan hordofu. Kinoo keessaafuu warri liinkii gara FB irratti liinkii argattanii liinkii keessa galuu barbaadan, fakkeenyaaf liinkii keessa akkuma galtanii Teedii Afroo namicha Habashaa san gubuudhaaf liinkii namoonni ol darbaa jiranii liinkii san keessa galtanii akkuma jettanii kinoo bifa kanaan inni isinii dhufa. Ini bifa kanaan erga dhufe open YouTube kono Le soleil rend le goût de Lipton Iced Tea encore meilleur. Faites le plein de soleil avec Lipton Iced Tea. Kinoo bifa kanaan dhufeera jecha bifa kanaan erga dhufee kan gootanii tuqaa gubbaa tuqaa sadii gubbaarra jirtudha. Isheerra isinii mariitan ishee yoo tuttan riippoortii kan jedhu dhufa. Isa kanallee irra diimaarra isinii mara. Ishee kana ammallee ishee amma sekshuwaal jettu tana ishee diimaarra isinii mariitana. Riippoortii kan jedhu isa jala kana isa diimaarra marame kana ammas tuqaa sadii gubbaa ishee diimaarra marame kana deebitanii ammallee ishee diimaarra isinii mariitana ishee sadaffaarra jirtu jechaadha. Riippoortii gootanii ammas ishee awwala diimaarra maree sanaadha. Achirraa riippoortii santu dhufa. Riippoortii tuqxanii achirraan immoo ammas ishee diimaarra isinii maree sana ammas riippoortiidha. Ammas tuqaa sadii sana ammas riippoortiidha. Ammas tuqaa tana ammas riippoortiidha. Riippoortiin ammoo dura riippoortii godheera waan ta'eef akkasii haaluma kanaan warri fakkeenya laayikii godhachaa laayikii kana tuqaa jirtan irraa deebifadha jecha warri sabiskiraayib gootanis unsubscribe godhaa irraa deebifadha. Akkasuma warri gama yuutuubaatiin maqaa isaatti barreessitanii baasuu barbaadanillee haaluma kanaan baasuu barbaadan ispeelingii maqaa isaa guutuu Teedii Afroo kinoo isa diimaa mataa gubbaarra mareessanii jechaadha. Ishee sarchi ta'a Teedii Afroo kinoo eenyu isaa baheera. Kinoo isa diimaarra maree kana baheera. Profaayilii isaarra yoo ta'e kinoo nama 300,000 fi 11,000 qaba.
laal nama 309 tureeyyoon 11,000 galeera namni subscribe godhaafii jiran si'a namoonni riippoortii godhaa jennaan subscribe godhaatan sirbichi inni gadhiise ammoo isa kana kinoo sa'aatii 7 dura gadhiise nama 85,000 view 85,000 qaba fakkeenyaaf amma warri keessa seentanii wanti jedhaa jirtan jechaadha sa'aatii 8 durallee gadhiifamee jira sa'aatii guyyaa 2 durallee ka gadhiifamee jira akka sa'aatii 8 dura gadhiifamee jira sa'aatii 7 dura gadhiifamee jira daqiiqaa 8 sekondii 35 ka sa'aatii 7 dura gadhiifame isa kana keessa galtu laal view isaa akka lakkoofne maal gootu hin daawwatin ala kanatti irraa cuftan nyaammiyyuu olfaana gadhiise view nama 361 tu laalee jiraayyuu isa kana kaatuma duratti akkuma dura kaatama duraa sanii riippoorti godhu I will run, I will climb, I will soar.